Dilbata guraandhala 17 bara 2016 dargaggoonni magaalaa Arbaa Mincirraa ka'anii dorgommii ispoortii fayyaa jedhame gaggeessaa turanii gara magaalaa Hawaasaatti deemaa turan. Kanneen magaalattii keessatti hojii adda addaa hojjechuu irratti bobba'anii jiran kun balaa konkolaataa isaan mudateen 11 lubbuun isaanii darbuun ibsamee jira. Dhiya keessaa naannoo sa'a 12 walakkaa irratti godina Walaayittaa aanaa Duguunaa Faangootti balaa konkolaataan dhaqqabe. Konkolaataan sun rakkoo teeknikaa qabaachuu isaarraa kadhaqqabe ta'uu kanas beeksisuu isaanii waltaasisaan poolisa tiraafikaa kan magaalaa Hawaasaa Inspektar Tasfaayee Damissee sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. ፍሬን ተለጥፈው ኮስተር ላይ ነበሩት ናቸው በጤና ቡድን ላይ ሞትን ያስከተለ አደጋ ነበርና ፍሬኒን konkolaataa cite balaa lubbuu namootaa galaafateetu ture. Magaalaan Hawaasaa har'a baay'ee gadda keessa jirti. Obboloota keenya hunda balaa konkolaataan dhabne bakka awwaalchaa Qidduus Gabreelii fi kan warra Meeshiniitti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffamee jira. Kanneen lubbuun hafan lamaan sadan tokko hospitaala adda addaatti wal'aansa fayyaa argataa jiru. Dargaggoota magaalittii keessatti beekamoo turan. Balaa kanaan kanneen lubbuu dhaban keessaa obboleessa isa tokkooti ka jedhan jiraataan magaalaa Hawaasaa balaan dhaqqabee maatii irratti rifaatu guddaa uumuusaas akka jechuun dubbatan. በጣም ከባድ አደጋ ነው የደረሰባቸው ወንድሞቼ ሁሉም የልጆች አባት ናቸው። በጣም ከባድ ነው። balaa akkaan ulfaatutu irra ga'e. Obboloonni koo abbootii ijoolleeti. Haala ulfaataa fi gaddisiisaadha. Gaddi kun keessumaa ijoollee Hawaasaaf akkaan hamaadha. Obboleessi koo Minaal Kaachaw yookaan Miinaa jedhama. Ijoollee 3 qaba. Dhiira 2 fi durba 1 qaba. Isheen durbaa dhiyoo dhalatte. Kanneen biroonis akkasuma ijoollee 2 qabu. Balaa naasisaa fi rifaasisaa kanaan namni 10 wal duukaa Hawaasaa keessatti awwaalaman. Gama biraan guyyaa walfakkaataa kana keessatti halkan naannoo sa'aatii 10 daqiiqaa 20 irratti magaalaa Bishooftuu kifla katamaa Duukam keessatti konkolaataan 4 wal rukutanii balaa dhaqqabeen lubbuun nama 7 darbuu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalattii obbo Ibraahim Hussein Abdii ibsaniiru. Balaa gaddisiisaan kun attamitti akka uumame akkas jechuun ibsan. ላንድ ክሩዘር ከመንደር ውስጥ እየወጣ ቢካክበር የሚባል ቦታ ላይ ስፔሲፊካሊ እዚያ ቦታ ላይ konkolaataan laand ክሩዘር jedhamu ganda keessaa ba'ee bakka Misraaq Barri jedhamutti ariitii guddaan deemaa ture. Gama dhiyaan immoo konkolaataa Siinootiraak kan muka fe'etu dhufaa ture. Siinootirakiin sun konkolaataa laand kiruuzarii sana oolchuuf jecha yaalii godheen humnaan olitti ta'ee minibaasii namoota fe'an 2 ba'e. Namoonni 7 battalumatti kan du'an yoo ta'u kanneen biroon 14 immoo miidhaa salphaa fi hamaan irra ga'eera. Guyyuma kana bulchiisa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaa aanaa Masqaan keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen namni 6 du'aniiru. Balaan kunis ka dhaqqabe konkolaataan waan gogaa fe'ee Finfinnee irraa gara Buttaajiraatti malaa ture tokko bajaajii namoota 7 fe'ee waliin walitti rukutamee akka ta'e namoonni 5 battalumatti du'anii 2 immoo miidhaa qaamaa hamaan isaa mudatee hospitaala eega geessamanii booda isaan keessaa tokko lubbuun isaa darbu kanneen sagaleen Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti balaa konkolaataa irra deddeebi'ee mudatuun namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaa jiru. Balaa harka caalaan ka dhaqqabu ariitii ittiin konkolaataa oofan to'achuu dadhabuu irraa akka ta'e kanneen yaada isaanii kennan ibsanii shofeeronnis of eeggannoo gochuu akka qaban gorsaniiru jechuudhaan waa'illi keenya afaan Amaaraa Asmaamaa Ayyenoo gabaasee jira.